Yesus deebi'ee dhufa inni nuyi abdiin eeggannu mallattoo jaalala isa ta'ee hidhaa waan maraa ofirratti hamoosisnu isa laatu jireenya haaraa. Mallattoo jaalala isa ta'ee hidhaa waan maraa ofirratti hamoosisnu isa laatu jireenya haaraa. Ibsa keenya qabsiifannee Yesuusin haa eeggannu jallinarraa fagaannee qajeelummaaf haa bitamnu mana isaa keessaa baanee akka hin taane sanyii habarsaa fuula isaatti gad jedhanii gooftaaf jiraachuun beekumsaan mana isaa keessaa baanee akka hin taane sanyii habarsaa fuula isaatti gad jedhanii gooftaaf jiraachuun beekumsaan. Mallattoo jaalala isa ta'ee hidhaa waan maraa ofirratti hamoosisnu isa laatu jireenya haaraa. Biyyi lafaa kun hin darbaa omtuu dhaabbatee hin hafu ija keenyarra kaawwannee hin abdaannu wanta kufu isanii nuuf qopheesse arguudhaaf biyya haaraa Waaqayyoof haa jiraannu yaada keenya katne lafarraa isanii nuuf qopheesse arguudhaaf biyya haaraa Waaqayyoof haa jiraannu yaada keenya katne lafarraa. Mallattoo jaalala isa ta'ee hidhaa waan maraa ofirratti hamoosisnu isa laatu jireenya haaraa. Wanti lafa darbuuf jira hundumtuu yeroof malee qaana'ee hin salphatu gara Yesuus hin ilaale gooftaan keenya nu mul'ata haa eeggannu amantiin yoo ture sobsaan eegganna bullee yaasisu abdiin gooftaan keenya nu mul'ata haa eeggannu amantiin yoo ture sobsaan eegganna bullee yaasisu abdiin. Mallattoo jaalala isa ta'ee hidhaa waan maraa ofirratti hamoosisnu isa laatu jireenya haaraa. Yesus Maranatha nuto si eegna dafinu kottu gooftaa. Maranatha Yesus Maranatha obsaan si eegna dafinu mul'adhu gooftaa. Maranatha Yesus Maranatha abdiin si eegna dafinu kottu gooftaa. Maranatha Yesus Maranatha abdiin si eegna dafinu kottu gooftaa. Maranatha Yesus Maranatha obsaan
si eegna dafinuuf mul'atu gooftaa.